السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر توتاس كما جمع في جالتهم. نجني كنا كنجالف كبجا إدوس نيسانا كبجا كندا وجدت مسلوتو بروتون يورارات في كرا جانا لكن وطن جانا كنا سوسو مملكة تانو جبسة. أران تنس واناران قيا أران ولتي بنجران. أران تنا أبي تكا كامريا تكوجورا. أبي كون أكمل الفائدة أبي تكا بريدا واحد دوسين كابتا جورا. أبي كون فكني تلفون نكين نجرو كانو جرو فكني في جنا جمنا راكن يوغونو. Harkaan dhufaa jechuudha. Kallattiin ifaa telefoonni kennaa siin dabaluu dandeenya. Osoo gubbaarraa gadi hin qabin jechuudha. Sagalee isaa siin dabaluu dandeenya. Waa ifa saayilaantii siin godhuu barbaadde waa hundaa waan kana hundarra namatti tola immoo kallattiin waan iskiriinii jira osoo aslamii hin qabin jechuudha. Kallattiin iskiriinshoot godhachuu ammaan tan kunu akka bifa kanaan iskiriinshoot godhaa jira jechuudha. Waan bakka iskiriinshoot godhuu barbaaddan yeroo geettan kallattiin osoo aslamii kun kan lamaan walitti hin qabne cinaa gamana rakkaan akkamas baafatanii yoo bitaa taates bitarraa gamana baafatanii karaa lixuu tokko machuudha. Iskiriinshoot kun ni galtanii yeroo asitti qaaftan kallattimaan iskiriinshoot godhachuu aappiin kun. Aappii waa hedduu isin qabatu jechuudha. Hanga gubbarraa kan qabdan kallattimaan haala salphaadhaan bakka feetan yoo jiraatan waan feetan yoo ilaaluu jiraatan osoo raawwata kan deebine yeroo tooraan qabne fakkeenyaaf yoo haala kanaa feesbuuk kan jedhamu taate akkana yoo qabu taate kallattimaan naafaa sagalee taate waan barbaachisaa ifaa taate waan rakaa irratti barbaade kana fakkeenya iskiriinshoot kan yoo iskiriinshoot godhuu barbaade taate akka haala usumaa asii adda kallattiin kun gara kun amma iskiriinshoot naatee jira jechuudha. Aappii xiqqaa kan bareedati mee aappii kana haala irraa argannu bakka irraa argannu isin garsiisan afaan bu'a. Walitti deebinee jira. Ammaan tana aappii argachuudhaaf kallattiin pileestoor seenna jechuudha. Pileestoor keessa seentanii pileestoor seentanii irraa baatan haala kanaan itti barreessan jechuudha. Ammaan tana gabbuufadhee waan jiruuf isin itti barreessanii yeroo itti barreessan bifa hedduun isin baaka gubbaarra isin bahu kana daawwatuudhaan gabbuufatan jechuudha. Kunoo kana yeroo gabbuufatanii irraa baatan waan biraa isin gaafatu hayyamumaa fi hayyama kana dalagu hayyama qofa isin gaafata. Yeroo hayyama isin gaafatu amma haala kanaan seentan jechuudha. Yeroo haala kanaan seentan ka gubbaa kana cuqaaftanii yeroo gubbaarra cuqaaftan haala kanaan si baha yeroo kanas waan asirra cuqaaftan ammasi yeroo asirra cuqaaftan olooftanii asirra kaatan jechuudha. Kanarra kaatan jechuudha. Kanarra kaatanii ammas duuba deebitan ammas kalamata kanarra cuqaaftan jechuudha. Kalamata irraa cuqaaftan ammallee asirra cuqaaftan yeroo asirra cuqaaftee irraa ammallee olooftee kanarra kaatan jechuudha. Kun ni mul'ata asirra kaatanii yeroo asirra kaatan bes aappichi kallattiin hojiin dalagaa nu eegalee jira jechuudha. Waan biraa kagoon barbaachisu lachuu waggaa rakkaatan waan biraan barbaachisu kallattiin hojii isaa eegalaa yoo gamanaa kana goote kunoo kanaan kallattiin baasaa jira jechuudha. Kun ifaadha sagalee waa ifa isaa waa hundaa'u ifaa iskiriinshoot muhimmiin kanaa kana kallattiin waan barbaadan iskiriinshoot isin godha jechuudha. Harka bitaatii barbaattes gamanaan akkanas as baafatta. Harka mirgaatii gamanaan suutaa akkanas baafatta. Akkanas baafatta haala kanaan bakka feetu gubbarraa nata yoo asii as gubbarraa illee kana goote sii baasa jechuudha abbichi kuni. Kunoo gubbarraan isa kan sii baasa jechuudha. Akkana abbitti qabareeta kana bitti fayyadamaa isin jechaa qophii adda kana fakkaataa maslootuu sababa maamila kana tan hojjebeessa hanga qophii kana fakkaatu walitti deemuun nagaan nuuf tura.